akka dippiloomatii United States sadarkaa olaanaatti ministerichi dhimma alaa United States Anthony Blinken gara Afrikaatti maluun kun marsaa lammaffaa ta'uu isaati. Afrikaa kibbaa seenuudhaan kan daawwannaa biyyoota Afrikaa sadii jalqabuuf jiran aangawaan United States olaanaan kun haasawa isaanii dilbata dhufuu irratti tarsiimoolee mootummaan isaanii biyyoota Afrikaa uffee Saaraa gadiif qabu laalchisee dubbii ijoo dhageessisuu jiru jedhamee eegama. Dhaabbata United States Institute of Peace jedhamurraa Joseph Sani Blinken rakkoolee Afrikaaf furmaata Afrikaa waan sinutti himtan dhaggeeffachuufan dhufettiin jechuu malaa jedhan. We are there to see what are the existing solutions and how can we support. So we are not leading the way. Furmaanni amma lafa jiru maal akka ta'ee fi maal akka isaan gargaaruu dandeenyu ilaaluudhaaf achitti argaman. Kanaafi deemsicha irratti nuti dura deemaa miti. Yoo qilleensa oksiijinii naannicha keessa jiru ofuma fudhatte jechuun waan mara yoo ofii kee dubbatte dandeettii ofii waa uummachuu isaanii ajjeestee jechuudha. Wabii dhabiinsi nyaataa daldalli qonnaaf uummata ardiitti irra jireessi dargaggeeyyii ta'aniif carraalee uumuu kanneen jedhan ajandaalee Blinken keessaa warra tarree durarra jiran ta'uu malan. Kana malees waraansi dhiyeenya kana Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti geggeessame mootummaa Rwaandaaf ka DRC gidduutti wal muddiinsa uumee jira. Riippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo yookaan DRC'n Rwaandaan garee riphxee loltootaa Koongoo M23 jedhamu gargaaraa jirti jechuun balaaleffatti. Garee mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Human Rights Watch irraa Nicole Widersheem akkas jechuudhaan haala jiru Skype'n sagalee Ameerikaatti himan. Violence has increased. Civilians are getting killed in the eastern DRC. We want to see the U.S. government get agreement by Rwanda and Uganda to stop. Hokkarri dabalee jira. Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti siviilonni ajjeefamaa jiran. Rwaandaaf Ugandaan kanneen hokkaricha oofaa jiran humnoota M23 gargaaruu dhaabuuf akka waliigaltee mallatteessan taasisuu qaba mootummaan United States. Kun ajandaa keessa jira abdii jedhuun qaba. Ministeerri dhimma alaa Blinken Rwaandaaf Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo deemuuf jiraachuun isaanii nu gammachiiseera. Kana malees DRC'n filannoo baay'ee barbaachisaa ta'etti deemaa jirti. Dhaabbatas United States keessa jiru kabraa Brookings Institute jedhamurraa Michael O'Hanlonis hoogganoota Kinshaasaaf Kigaalii jiran waliin dubbachuun deemsa kallattii gaariidha jechuun dubbatan. I think if Blinken explains that America's support for each country is going to be partly contingent on their improvement of their democratic and human rights and anti-crime, anti-corruption. Deeggarsi Ameerikaan tokko tokko biyyaaf kennitu fooyya'ina eegumsa mirga dimookiraasii fi mirga namummaa irratti akkasumas malaammaltummaa ittisuudhaaf carraaqqiin godhame irratti akka hundaa'u Blinken waan itti himuuf jiran natti fakkaata. Dhaamsa akkanaa achi deemanii itti himuun waan sirrii fi sababa amansiisaa qabudha. Daawwannaan Blinken kun daawwannaa ministiriin dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov biyyoota Afrikaa keessatti geggeessan hordofee kan ta'e fakkaata. Lavrov hanqina dheedhotaaf rakkoo nyaataa Afrikaa keessatti uumameef sababaan weerara Raashiyaa Yuukireen irratti geggeessitetu hin taane uggura biyyoonni gama lixaa Mooskoo irra kaa'an akka ta'etti balaaleffatan. Raashiyaan oduu dogoggoraa akkanaan duula Afrikaa keessatti geggeessiteen yaada uummataa akka mo'attee jirtutti dubbatan Joseph Sani. It is important for the United States and the West to up their game in terms of informing Africans and African countries. I think to set the United States fi biyyoonni gama lixaa lammiiwwan Afrikaa fi biyyoota Afrikaa waliin dubbachuudhaan oduu dogoggorsaa akkanaa sirreessuun dorgomicha mo'uun dhimma baay'ee barbaachisaadha. Akka Joseph Sani jedhanitti muummichi ministeeraa United States Anthony Blinken duula oduu dogoggorsaa Raashiyaan geggeessite kana dura dhaabbachuudhaaf haasawa dhageessisuun qofti gahaa miti. Sana caala gochuu isaan gaafata. Ta'us daawwannaan dippiloomaatota olaanoo United States amma Afrikaa keessatti geggeessamu kun jalqabbii gaariidha.